oduu ammi oduuleen irraantanaa ajaa'ibsiisaadha tan biyya keessaatiin isinii eegalla. Biyyattiin harka tiktookarootatti kufuu isiiti. Tiktookartichi beekamaan itiyoo ta'e adunaahiin kaleessa yookaan arra jechuudha humna qilleensa itiyoo daawwachuun gorsaas dabarsee jira. Amma immoo eega qeeqni uummata irratti ka'een booda humni qilleensaa akeekkachiise yookaan ibsa baaseen kun seeraan ala eenyutu ol naqe jechuudhaan dubbate. Biitti harka wallaaltotatti kufuu fi harka tiktookarootaa galuun yaaddoo jechuudha hawaasaa fi xiinxaltoota hayyootatti ta'eeti jira. Dhugatti namni beekumsaa malee beekumtii horate akkamiin humna qilleensaa seenee gorsuu danda'e walitti qabate ajaa'ibumaan nu qabate. Kan dhugatti addunyaa yeroo ammaan tanaa beekumsaa fi beekumtii jala deemu jiru beeku harkiitii oommallee biyyattiin itiyoo jaamtu harkuma beekumtu akkuma jechuudha. Beekamtootatti kuftee jirti warra beekumsaan malee beekumtii harkate jechuudha. Kana jala jirti ajaa'iba. Adunaan humna qilleensa bishooftuu seenuudhaan achitti gorsaas dabarsee jira. Awoo biyyattiin harka tiktookarootatti kuftee jirti. Khalaas harka feemasootatti galuu isiiti. Dhugatti kun kufaatii biyyattii agarsiisaa jechuudha. Akkamiin beekumti jechuudha osoo warri barate gana waa iddoo agaruu teenya ammoo kana jechuudha. Hanga ammatti qeeqni gaa kaatii jira. Ta'us siyaasaan biyyattiitii fi biyyi teenya tuni biyya akka tokkooti. Kan kabaratee barnootaan eebbifame beekumsa qabu hojiis dhabuudhaan yoo jechuudha waa dubbatee akka hundatti jechuudha yeroo irra gaggeeffamtu beekamaan tokko fiidiyoo jechuudha fedhu lafarra gangalatee waraabee yoo beekumtii harkatee beekumtii saniin gaafa jechuudha humna qilleensa biyyattii addunyaan biyyattiin humna qilleensaatiin hoogganamti. Galee humna qilleensaa dhaqee keessa seenee dhaabbatee gaafa gorsu. Khalaas gaanutti lafarra gangalannee dhaqneetu humna qilleensaa gorsuudhaami. Biyyattii baraaruun dirqama taati jechuudha. Kana oduulee jechuudha isinitti dheeressu dhugatti kana xiinxaltootaa fi hawaasnis gaaqeeqaa kaasaa jiranii hundaafuu jechuudha biyyattiin harka tiktookaroota jiraachuu ifatti agarsiiftee jirti. Garuu waan addaatu as deemu jira. Kanatti aansuudhaan mee tana jechuudha gaa yaada hayyootaatii fi xiinxaltootaa fi hawaasni kaasu jiruutu ifaasni godha isaanuu jala buunee isin biraan geenya. Dhugatti kun adwaa addaati. Waan addaa biyyattiin teenya kara isin deemu jirtuun nama ajaa'ibsa. Kanatti aansuudhaan Koloneel Gammachuu Ayyaana ibsa jechuudha yookaan gaafii miidiyaa waliin taasiseen naaf Shimallis biyya takka qabna. Garuu siyaasaa garaagaraa qabaannus biitti nuti qabnu Oromiyooma. Oromoo ammoo Oromiyaan hanga ammaan tanaa duruun karaa kaabaatiin onajjaa qabatanii jiran. Jechuudha biyyattii rakkoo guddootu as deemu jira. Kanaaf Oromootti rakkoo guddoo as deemu jira. Gara diinagdeetiinis gara jechuudha lafa lolaatiinis hundaafuu Oromootti jechuudha. Waan hamtu as deemaa jira qopheessuun dirqama tokkummaan keenya nu barbaachisa. Kanaatu Oromoo fi Oromiyaa akka baraaru nu godha malee rakkoo guddoo as deemu jira jechuudhaan obbo Shimallis Abdiisaatiif illee jechuudha asirratti akka gaariitti ibseefi jira jechuudha. Kanaaf Oromoon tokkoomuun dirqama taati. Ona jechuudha kaabaa kana ona jaduru ammaan tana fannoon to'achaa jiraachuu humni jechuudha hidhatee to'atee jiraachuu gabamee jira. Inumaa qaama hidhata kan mootummaatiin lolaa hin jiran kan jee jechuudha. Oromoo ta'e kan harkaan kamuu qabaniitu maqalaa jirani jee. Sirriidha. Dhugatti Oromoo yeroo ammaan tanatti hayyoonni Oromoo tokko ta'uun dirqama ta'a. Biyyattiin akka tokkotti raafamtee jirti. Gama gadiitiin gaafa Soomaaliin lafaa fi lafee irratti jechuudha gochoota hin taanee fi okkora kaasaa jirtu kanatti Amaarri Soomaaliif dubbata. Maaliif jennaan Soomaaliin jechuudha biyya la deemtee jechuudha waan duraan akka wayyaaneetii fi miiligi irratti jechuudha lafa saamaa turte waan dhabdeef okkora kaasutaa jirti miti. Kanarratti Amaarinis lafti Soomaalii deeggaraa jiranii jechuudha. Kana jechuudha achi lolaati asiinis Soomaalii deeggaraa jiran akka Soomaalii loltu. Dhugatti Oromoo diinni Oromiyaa marsee jira. Oromoon diina horachuu hin qabdu yoo horachuu hin qabdu garuu diinaan dhabeettee diinan horadheettee lafa sitti dhabuu hin qabdu. Nuu biyya bulchu jireettee diina fidhiisuu hin qabdu. Isni galee kanaaf gabaabdumatti inshaallah akka jechuudha amma ibsa jechuudha. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jeettee jechuudha hayyoonni Oromoo xiqqaa fi guddaan hundinuu yaadni isaatii fi lafti maaliif Oromoo fi Oromiyaaf qabsaa'an waan ta'eef siyaasa garaagaraa qabaachuun namuu mirga qaba. Ammoo tokkoomuun dirqama ta'a jechuudha. Kufaatii fi yookaan rakkoo hedduutu biyya kanatti as deemu jira. Booddeen ammoo Oromoodhaaf Oromoo fi Oromiyaafis lafa sodaachisaamtu
kana rabbi nagaa godhu uummata nyaata rabbi tokko haa tokkoomsu na oromoon ammoo of qopheessuun siyaasaa keessa galee dammaquun gama hundaanuu xiqqaa fi guddaan wallaalaa fi beekaan barataa fi jechuudha wanniin hundinuu of qopheessuun dirqama qopheessisan jala sumaan kanatti aansuudhaan gara oduulee addunyaatti isin dabarsina. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraambii ibsarra deebiin baaseen godaantota biyyoota harka qalleeyyirraa gara USA seenan kamuuniin dhoorka jala muree jechuudha. Tiraambii aangoo irraa yoo kute malee khalaas godaantonni seeraan godaantonni harka biyya qalleeyyirraa jechuudha gara USA imala je'ee jechuudha imala jirarra jiruu fi kan yaada jechuudha imala sammuu keessa naqatee jiru hanganaa jechuudha hin ka'ini hundaaf sodaachisa cimaa fi akeekkachiisaa jechuudha. Niin dhorka jala muree niin dhorka jira biyyuma kamuu taanaan jechuudha. Godaantota harka qalleeyyirraa gara USA seenan kamuudhaan niin dhorkaa jala muree jira. Itti dabaluunis mootummaa Soomaaliyaa irra deebi'ee jechuudha biyya waraanaan qabne waraanaan kuftuu diinagdeen kuftuu waa hundaan laamshootuu ifaan qabne bishaan dhugan hin qabne rakkachaa jirtu jechuudha. Kana dhiifteeti jechuudha warreen Ameerikaa keessa jiran Soomaalonni maallaqa biliyoonaraan lafatti facaasaa jiran qisaasaa jiran osoo biyya isaanii irratti investimentii hin goone jechuudhaan irra deebiin Soomaalota gara Soomaaliyaa galanii Hassan Sheikh Mahmud hootu uummata hin kee fudhadhu maallaqa qisaasaa jirti ummata miskinaa bishaaniin baasi waraanaa nidhii waraanaa yaani waraanaa hidhachiisi waraanaan jabeessi maarree godhe jechuudhaan dubbatee jira irra deebiidhaan Soomaalonni rakkoon isaan qaban bara bakka dhaqan hunda ta'e yaanii himachuu fedhani. Kana duraanis siyaasa keessatti isin himeetiin jira. Mee giddumaan sabskaraayib godhaa kan mallattoo irratti tuquudhaan sabskaraayib godhaa nuti dabalama maatii keenya ta'a dhiyoo tana dhugaadha oduulee jechuudha gara jechuudha. Qonnaatiin isin dabarsuun hin dhiise soorii jechuudha galatoomaan isin hin jagaruu dhiifama isin gaafachuu barbaadanis hojumaa biizii na godhe haaluma yerooti. Kanatti aansuudhaan kanarratti jechuudha gabaabdumatti osoo karaa oduu isaaniitti hin dabarre godaantonni jechuudha gongumaa godaanna dhiise isin hin jenna yoo jechuudha seeraan qabeessaan hojiidhaan yoo kan ta'u ta'e akkasii yoo ta'e malee biyyattiin addunyummaanuu godaansa seeraan alaatiin deemuu fi harka qalleeyyaanii jechuudha godaanuun rakkoo guddoo yoo nama jechuudha rakkoo guddoo nama saaxilte malee bu'aa faayidaan isii fiddu akka illee ni jirtu amma booda jechuudha akka addunyaan akka tokko ta'aa jirti. Kanatti aansuudhaan daangaa Taajikistaanii fi Afgaanistaan jidduutti jechuudha chaayinoonni sadii ajjeefaman. Kanaanis erga xayyaarri paayileetii hin qabne kan gooti markoor jechuudha lafa dho'ee gubateen booda ta'uudha seenanii jiran ammoo Afgaanistaaniitu dho yaada ji'u jechuudha xiinxaltoonni haasaa jira. Kanaanis chaayinaan ibsa faana hin baafne malee yoo baafte gayyala buunee isin biraan geenya. Kanatti aansuudhaan Indiyaan meeshaalee yaalaatii fi kanneen biraatis toonii 73 gara Afgaanistaan ergiteeti jirti. Gargaarsa gooteef hariiroon Afgaanistaanii fi Indiyaa irra deebiin cimteeti jirti. Dhiyeenya gaa akka waliigaltee waliin jechuudha ta'uudhaan humna qilleensaatiif yaanii humna waraanaatillee waliin cimsuuf walii mallatteessan isinii himeetiin turee miti. Erga jechuudha Afgaanistaanii fi Paakistaan wal dhabdeemtuu fi keessa galuudhaan lolatti eegalaniin booda Indiyaa wajjin hariiroo cimaa uummattee jirti Afgaanistaan. Indiyaa fi Paakistaaniin beektu wal dhabdee hamtuu bara dheeraa qabdi tan jechuudha. Fayyaan isaan jidduutti hin dhufne Tiraamp jidduu seenus yeroo dhibba meeqa araarri nagayaa bu'ee waaraa ta'ee nagayini waaraan jechuudha argamee wal keessa daldalachuu fi nagadachuun hin jiru daangaan guutuun cufa waan ta'eef kanaaf haala kanaan jechuudha jiranii jechuudha nagayaa godhu. Kanatti aansuudhaan mootummaan Suuriyaa amata shiraayiga aangoo qabatee tokkummaan Suuriyaa cimaa dhufteeti jirti jaatiin xaltoonni akka ibsa miidiyaa kannaniin hayyooninis kanuma dubbataa jira. Dhugatti biyyattiin duraan yeroo waggoota dheeraa yoo cufaatii diinagdeetiin saaxilamtee daa'imman hedduunis wareegamee namni hedduun dhumuudhaan siyaasaan biyyattii jechuudha waa hunda namaa fi lafaa diinagdeellee jechuudha nyaattee urreessitee daayitee amma bakka tokkummatti deebuudhaan fuulduratti jechuudha cimaa deemuu agarsiiftee jirti. Xiqqoo amma jijjiiramni dhufe ni agarsiisachuudhaan kaanii jiran maashaallah Suuriyaas rabbi bilisoomse alhamdulillah tokkummaan isaanii haa cimu. Kanatti aansuudhaan jechuudha olmeen gaazaatis haala bareedarra jira ammoo Suuriyaa Israa'el ammaas Libaanos rukutteeti jirti. Jarri kun harkaan nyaata gadiin tattaa'u kana gaa'ee Israa'el kana silaa jechuudha harka Iraanitti yoo buute malee isiin nagayaan taatu. Kana isin kanatti aansuudhaan Jeneraalli jechuudha Filtil Etler irra kan jechuudhaan siyaasaa Jarmanii duraanii keessatti waggaa 59 qabu hayyuun bilchaataan jabaan irra deemiin Namibiyyaa keessatti filatameeti jira yeroo sadaffaafis ja'ameeti jira.
waaw namni siyaasaan bilchaate kan jechuudha yoo xiqqaate umriin isaa waggaa 70 ol dabru kan jechuudha waggaa 59 siyaasa keessa jiru irra deemee ambayyaa keessatti jechuudha filatamuun ammoo biyyattiifis akka gaariitti waan gaarii jechuudhaan xiinxaltoonni irra kaayaati yaada isaanii dubbachaati jira. kanatti aansuudhaan Geetaachoo Raddaati oduu biyyattii takkaatu hafe Geetaachoo Raddaa akkanuma miliqee afgaafii jechuudha gaazexeessaa Aljaziiraa Mahdii wajjin taasiseen jalaa hulluuqee ba'ee jira akka mootummaanis itti mufannee fi yookaan jechuudha aangoo qabuutan irraa darbee wadatti darbine garuu haa ta'u malee gaazexeessaan akka gaariitti muddee inumaa jechaa caaluutii fi ayyuu siyaasaa jechuudha battee urgeessatti illee achirratti kaasaniiti jiran. Kanaaf ammoo hawaasa miidiyoota baay'ee jechuudha akka malee aarsuudhaas yaanii jechuudha yaada hedduu keessa galchuu dhageemeeti jira. Hundaafuu Geetaachoo Raddaa gama hundaan gaafii dhiyaattee jaluma akkana jechuudhaan hunda afaan irra deebiseetuma miliqee beeti jira. Kana oduulee biratti isiniif daballa oduulee biraa isiniif daballu kanatti aansuudhaan takka isiniif daballa Suudii Arabiyaa keessatti jechuudha. Suudii Arabiyaan piroojeektiiwwan baay'ee gurguddaa hojjechaati jirti ammaas jechuudha. Inumaa jechuudha baabura elektiriikii gara Arameenitti jechuudha bal'isaa jiraachuu har'a agarsiiftee jirti. Galgala kana daqiiqaa muraasa dura maxxansiteeti jirti. Inumaa booda umraas ta'ee waa hunda jechuudha gara wannaa imallee jechuudha baaburaan akka ta'uu deemu sirriitti agarsiisaa jiranii. Maashaallah biyyattiin guddachaa jirti. Suudii qofa akka gaarii guddachaa jirtu nagee harkachuu fi diinagdee fi rabbi haa guddisu. Siitu biyya nagayaati waan ta'eef kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduun irraa qabne kana fakkaata. Kan biraatiin akka deemutti sheer godhuudhaan facaasaa anka isin oduu oduu ammeetii oduulee guutuu isii argachuudhaaf yeroo hunda jechuudha gara yuutuubiin oduu ammee ta'etu jechuudha. Tokkodhaan sabskiraayib godhaadhaa gara tiktookiinis oduu ammee gara feesbuukaatiinis oduu ammee Jamaal Oromoo Oggura 5tu irratti hafee 10 irraa 5 kaasanii jiranii. Iyyannaa mana murtiitti dhiyaadhee jedheen 5 irraa kaasan alhamdulillah 5 hafee hanga 5 kaatee jechuudha. qulqullaa'utti insha Allah biiznillah kan waan isin maxxansina galatooma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.